birri kuma ebba firiif soddoma firii viizaa naan jedheen harkaa fuudhe. Gara saddeet guutuu leessiroo hojjedhee birri kana walitti qabadhe. Ani maqaan koo Dabalaa Bayyee naan jedhama. Dallaalli kiyya gara biyya Dubaayis erga naan jedhee birri kuma ebba firiif soddoma firii viizaa naan jedheen harkaa fuudhe. Sana booda gaafa nufu gara biyya kanaa dhiirota imala isaanii karaa Dubaay taasifataa jiru tan jechuudha. Dubaay kana keessatti uummanni asirraa dhufee deemee ji'a guute taanaan ijoollee dhiiraa warra dhufuu barbaadan jedhaniitti beeksisa hojjetu TikTokii kana gubbaarratti beekanii. Akkasuma otoo siqaayii meeqa keessa arganuu ijoolleen keenyarraa biyyarraa karaa biyya Dubaay dhufanii baay'ee rakkataatii jiran 360 340 fi way kan kaffalanii dhufanii baay'een isaanii rakkataatii jiran argitaniitii jirtu jechuudha. Obboleessi keenya kun 430 firii viizaadhaan siif hojjanna jedhanii na fidanii bakka irratti nagatanii leesturoo xarageetan jiraachati ture. Haati kun wanta fuutee natti kennitu dhabdii namarraa illee liqeeffattee itti naa dabalte jechaatti jira. Yaa uummata keenya yeroo isin akkatti ijoollee dafqaan bulaa kana akkasitti birrii amma kanaa irraa nyaattanii erga birrii irraa nyaattanii immoo biyya namaa kana keessa fiddanii isaan aduu kana keessatti yeroo isaan gattan maaltu isinitti dhaga'ama, sammuu maaliitiinis jiraattu jechuudha. Akkasuma immoo yeroo ammaa kana ijoolleen baay'een isaanii obboleewwan biyyoota garaagaraarraa obboleewwan shamarran mana madaamii hojjettan nama sin gargaaru yoo rakkattan irreen nama sin gargaaru yoo hin qabaanne akkas jettanii biyya keessanii biyya namaatti hin bayinaa jechuudha. Rakkoon biyya keenya keessaa biyya namaa yoo dhaqxe yoo biyya keetti yoo rakkatte mana abbaa keetii mana haadha keetii jiraatta. Garuu biyya namaa keessatti jireenyi biyya namaa baay'ee ulfaataadha jechuudha. Dhiirota dhiisati shamarraniifuu baay'ee ulfaataadha. Yeroo ammaa kana gaa akkan daraan dabalaa guyyaarraa kara guyyaatiin ijoolleen otoo nyaatamaati jirra. Lakki nuti warri dhufneeyyuu hojii hin arganne taa'a biyyarra yeroo jedhan ijoolleen isaan biyya jiran sun biddeena keenyatti maaliif xanqii taatu isobdu jedhaniiti kan birrii amma kanaa kaffalaniiti dhufan jechuudha. Yeroo dhufan immoo kan isaan mudatu kan biraati. Meeqama isaaniiti boolee keessaarree nama fudhatu kan dhaban. Inni kun immoo dhufe yeroo ammaa bakkeen garaagaraa ho'isaatii baay'ee cimeetii jira jechuudha. Argitaniitii jirtu obboleewwan keenya qaariidhaan baataatii jiranii aduu kana damdamachuu wanta hin dandeenyeef keessattuu ijoolleen Itoophiyaa keessatti qananii keessa guddatanii aduun isaan argee hin beekne gaafa biyya sana keessa dhufan damdamachuu hin danda'an jechuudha. Lubbuu isaaniitu tara. Kanaafuu obboleewwan keenya warreen daldaalonni ofiin jettanii daldaalota bulguu kan namaaf hin yaanne jireenya isaanii mijeeffachuuf malee jireenya obboleewwan isaanii kana kan hin yaanne meeqatu jiru. Waaqayyo gooftaniin jedha nama ta'etu jira. Waaqayyo gooftaan isa ati cubbuu namatti ooltu kana lama godhee siifaa deebisu jedhee naman immoo yeroo gabaabaa keessatti taammirii irratti argee fi yeroo inni walirratti wal nyaatanii walirraa argan na agarsiise Waaqayyoon. Akkasuma jechuudha. Maaltu isinitti dhaga'ama? Har'a birrii amma kanaa nyaattanii fudhattanii ittiin guddattan garuu boroo isa dhiistanii deemuu dandeessu jechuudha. Maaliif taanaan dafqa keessanii miti kaa dafqa haadha hiyyeessaa, dafqa abbaa hiyyeessaa ijoollee meeqarraa imimmaan buusistanii wanta fudhattaniifu fiddaniirree ishi dafqa keessanii fiddanii itti xaartanii hojii gaarii otoo galchitanii hojii bakka galchitan sana mindaa in argattaa waraqataan keessirraa hojjetameera jettanii otoo gaafattanii wanta gaarii namni kamiyyuu hojjetee yoo argate cubbuu hin qabu jechuudha. Isin garuu waa takka osoo hin hojjetin birrii 400 300 namarraa nyaattanii hanga 500 kan warreen kaffalan jiru. Isa hunda kaffalan immoo namni dhaqeetu booleedhaa fudhatu kan dhabame baay'ee isaaniitu jiru. Waa baay'ee arginaatii jira jechuudha. Qoy sammuu keessan kana keessatti isin namaa miti dhala namaa miti namarraa hin dhalanne oo isin isoo kaleessa maal dabarsitan dafqi namaa maal isinii godha. Dadhabdanii yoo argattan rakkoo hin qabu. Gatii dadhabbii keessanii hin nyaatinaa hin jedhamtan. Garuuti immoo isin dafqa abbaa hiyyeessaa dafqa haadha hiyyeessaa obboleessa kee otoo taate murtee akkanaa irratti murteessita. Obboleessa kee otoo ta'e bakka hin taane biyya afaan isaa hin beekne biyya qilleensa isaa hin beekne hanga barutti jajjabeessuu qabda malee fiddee bakka irratti galchuu qabda. Ana yeroo baay'ee kan baay'ee gaafinati ta'uu fi ijoollota daldala ofiin jedhanii asirraa birrii namaa nyaatanii fixixxi jedhanii wantoota garaagaraa haasa'an kana boru Waaqayyoon guyyaa qaba waan ta'eef dafqi ijoollee isin bochistanii kun hin hafu jechuudha. Isin tufsiisa. Ammalleeyyuu Waaqayyo gooftan inni ardiif samii uume kun isinaa tufsiisu dafqa ijoollee namaa wanta nyaattaniif isinii hin milkaa'in.
isiniif hin milkaa'in otoo isin hin beekin karaa hin beekneen waaqayyoon adagaa hin jirre isinitti ajajuun jedha warri dafqa namaatiin jiraattan warri dafqa ijoollee keenyaa guurtanii akkasiin ilmoo namaa boochistan kun isinis immoo otoo hin beekin adagaa isinitti fide akkanumatti isinaa boochisuun jedha maaliif taanan ijoolleen kun afaan hin beekan biyya hin beekan qilleessa hin beekan biyya kee yoo taate karumata irree kadhattee waan qonqoo keetitti nyaatta garuu biyya namaatti immoo karaan ati dhaqxu hin jiru afaan sanaayyuu wanta hin beekneef karaa ati itti deemtu hin jiru kanaaf maaliif gara jabummaan hanganaa gara jabummaan akkanaa maaliif garaa walitti jabaattan isin nama miti akka ilmoo namaatti yaadame taa'ati tokko tokko immoo kan waaqayyoon eebbisanii jiran jechuudha tokko tokko urkusoonni asirraa nuti dallaalota jedhanii birrii ijoollee nyaatatti jiran meeqa isaaniitu jira warreen hojii gaarii hojjettan waaqayyoon ammallee hojii keessanitti isin milkeessu warreen immoo dafqa namaa nyaatanii imimmaan namaa buusistan waaqayyoon dafqa ijoollee sanaa otoo isin hin beekin adagaa waaqayyoon adagaa isinitti fidee isinaa buqqisuun jedha akkanatti dafqa mucaa kanaa kan nyaattan akkanatti ijoollota baay'ee kan boochistan jechuudha isinis immoo warri biyyarraa dhuftan nama tokko yoo rakkattan irree nama sin bukkee dhaabatu hin qabdan taanaan nama aizoo siniin jedhu hin qabdan taanaan birrii dhuman qaba jettee kara biyya namaan deemin birrii isa ittiin dhufte sana argite malee biyya sanatti immoo maaltu akkasi mudatuu fi maalirra akka geessu hin beektu waan na ta'eef yookiin obboleewwan biyya garaagaraarraa yoo qabaatan yookiin immoo obboleeyyan biyyuma Dubaay sana keessarra yoo qabaatan hanga tokko qaaman irree argu baattan waasini godhuu baatturree qarshiidha sin gargaaruutii dandeessi waan na ta'eef kanaafuu of eeggannoodhaan itti deemaa amma namni dhiiraa dubartiidhaan uummanni Dubaay nama nyaachuuf barbaada guyyumaadhumaan nama saamuu barbaada jechuudha nama waan nama barbaadu ammallee isaan harkaa bittinneessu har'aaf dafqi namaa isaan gammachiisuu danda'a boru garuu dhiiga isaan boochisa jechuudha karaa isaan hin beekneen dafqa ijoollee kan walitti gurratan kana karaa isaan hin beekne guyyaa tokko daaraa isaan dha'uu danda'a waan na ta'eef kanaafuu obboleessa keenya kanaa sagalee ta'a jajjabeessaan isiniin jedha kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata viidiyoo koo har'aa yoo jaallattan laayik sheer gochuu hin dagatinaa warreen immoo maamila maskii fiqiriin taane kootta maamila keenyatti dabalamaan isiniin jedha galatooma